Ookee deebinee dhufnee jirra kam jirtan hordoftoota yuutuubii Gaaddis Barnootaa Fayyaa keessanii jechuun barbaada duraan durseeti. Har'a qabadhee kan hin dhufe immoo ji'oogiraafii fireeshmaan koorsii egzaamii chaaptar 7 irraa kan qophaa'e jechuudha. Ekspilaaneeshinii gaarii wajjin kan inni isiniif kennu ta'uu isaati na hordofaa jechuun barbaada. Qormaanni keessan baay'ee isin sardaa waan jiruuf anis maaliif ijoolleen tun gaafattee dhabde qajeeluuf jecha isiniif qopheessuuf dirqame. Like, subscribe gochuudhaan naaf eegala jechuun barbaada. Gara gaafii tokkoffatti haa deemnu. Gaafii tokkoffaan maal jedha? Gaafiin tokkoffaan which of the following is defined as the endless, permanent and compulsory recording of demographic and social event? Demographic and social event jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa namoota du'anii fa'aa, lakkoofsa namoota dhalatanii fa'aa, lakkoofsa namoota gaa'ela godhatanii fa'aa, lakkoofsa namoota daayifoors yookaan gaa'ela walii kanii fa'aa fi warreen wantoota akkasiisan galmeessan san maal jedhama jechuudha. Akkana jechuun A. Census jedhama, B. Sample survey jedhama, C. Vital event registration jedhama, D. De facto enumeration jedhama. Demographic and social event hamma du'e, hamma dhalate, namoota wal fuudhaaf heeruma godhan yookaan gaa'ela raawwatan, gaa'ela isaanii kan hiikan jee warreen sin galmeessan maal jedhama jechuudha. Akkuma walii galattuu vital registration jedhama jechuudha isaan kana keessaa. Sensasiin uummata waliigalaa haala kan lakkaa'udha. Sample survey'n uummata muraasa specific samplii fudhatee kan lakkaa'u jechuudha. De facto'n immoo gosa sensasii keessaa tokko jechuudha. Vital event registration'n yoo beektan fakkeenya magaalaa irratti namoota daa'imman yeroo dhalatan fa'aa akka galmeessan mana kamaafaa ni beektu. Buufata fayyaatti akka galmeeffamu, namootni du'an akka galmeeffamu, wantoonni akkasiisan maal jalatti meejarti jechuudha. Vital event registration jedhama jechuudha galmeen akkasiisanii. Gara gaafii lammaffaatti yaada barruu. Gaafii lammaffaan maal jedha? Which method of data collection is carried out regular interval? The regular interval such as every 10 years and aims to event every person in defined area. Gosoota data collection keessaa kan akkamiiti jechuudha? Kan waggaa hangana yookaan time intervalii tokko fudhatee waggaa hanganaan deddeebi'amee haala kaa'amu qayyabuu fi akkasumas kaayyoon isaa tokkoon namoota biyya san keessatti argamanii yookaan eeriyaa san keessa jiranii hunda isa tokkotti kan lakkaa'u maal jedhama? Gosa data collection san keessaa A. Census jedhama, B. Sample survey, C. Vital registration, D. De facto enumeration. Kanaaf waggaa 10 fakkeenyaaf amma Itoophiyaan waggaa 10 deebitee lakkoofti jechuudha. Inni san maal jedhama? Sensasii jedhama jechuudha. Kan Itoophiyaan waggaa 10 deebitee lakkooftu san sensas jedhama jechuudha. Maloota data collectionii keessaa isa tokko ta'ee isa ijoo fi beekamaadha jechuudha. Gara gaafii sadaffatti adeemnu. Gaafii sadaffaan maal jedha? What is the main characteristics that distinguish sample survey from census? Maloota data collectionii san keessaa sample survey maaltu census irraa adda isa godhaa jedha. Amala kamtuutu sample survey census irraa adda godhaa jedha. Sample survey amalli inni kophaatti qabu kamii jechuudha. Kana jechuun A. It is government sponsored, B. It is done simultaneously across the country, C. Nammo it is collecting data from the only part of population, D. Nammo it is carried out continuously. Kanaaf sample survey jechuun maal jechuudha? Maqummaan isaa tokko ibsutti sample jechuudha. Samplii fudhatee kan uummata lakkaa'u jechuudha. Samplii uummata muraasa tokko fudhatee uummata san fuudhee biyya kana akkanaa kan irratti apply godhuu jechuudha. Sampluma fudhatee san qorate jechuudha. Kanaaf it is the only part of population or samplii fudhatee kan hojjetu san jechuudha. Maal jedhama? Sample survey amala census irraa addatti inni qabu kana jechuudha. Gara gaafii afuraffaatti yoo dabarre gaafiin afuraffaan maal jedha? Gara gaafii afuraffaatti yoo dabarre gaafii afuraffaan maal jedha? The system where individuals are counted based on where they are found on the day of the census is known as. Kun maali? Gosoota sensasii keessaa jechuudha. Sensasiin gosa lama qaba. Isaanis de jure approach fi de facto jechuudha. Kana keessaa maal jee inni tokkoon namoota bakkuma yeroo sensasii san yookaan guyyaa sensasii gaggeeffamu san itti arganitti namni hundi individually kan lakkaa'aman maalii jedha? A. De jure approach, B. De facto enumeration, C. Vital registration, D. Predict censusidha. Kun maali? Qormaata bara baraan deebi'ee dhufuudha jechuudha. Mallattoo xiqqoo jijjiira malee dhufaa jechuudha gaafii kanaa kuni. Kunis maal ta'e jechuudha? Bakkuma argetti kan lakkaa'u, bakkuma guyyaa lakkoofsaa sanitti kan lakkaa'u de facto enumeration system jedhama. Gosoota sensasii keessaa isa tokko jechuudha. Kunis miidhaan isaa maali?
daataan namoota maal ta'uu danda'a? Larji ta'uu danda'a jechuudha. Hamma silaa isa sirreessanii ol ta'uu danda'a jechuudha. Sababa maaliitiif namni tokko fakkeenyaaf sababa daawwannaatiif kaleessa fakkeenyaaf amma guyyaan seensasiisan guyyaa tokko hanga guyyaa 20 jedhamee yoo kan qabamu ta'e guyyoota san keessatti namni tokko gaafa guyyaa lamaa iddoo silaa jiraatu sanitti lakkaa'ame gaafa guyyaa immoo daawwiidhaaf gara iddoo biraa yookaan naannoo biraa tokkotti malee naannoo sanitti illee ammaas deebi'ee lakkaa'amuu danda'a. Sababa kanaatiif lakkoofsi bifa kanaan funaaname maal ta'a baay'ee guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf iddoo maarketti kan lakkaa'u difeektoodha. Gaafii shanaffatti yoo dabargaan shanaffaan maal jedha? Which data collection method is the most suitable for obtaining detailed and in-depth information on the specific topics like health and employment. Specific topic tokko fudhatee yookaan mata duree tokko fudhatee iddoo murtaa'aa tokko irratti saampilii fudhatee kan dalagu san jechuu karaa biraatiin ammaas kunis maali saampil sarvee karaa biraatiin gaafii yoo si gaafatu kana fakkaataa jechuudha. Gaafileen toora kanaa dhufan irra deddeebi'anii barabaraan akka dhufan I'm sure ni dhufa. Kanaaf sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Specific topic tokko fakkeenyaaf departmentii fayyaa fa'aa baratan yoo laaltanii yookaan gaafatanii jiraatan maali saampilii sarvee tana guurraa jedhaniiti ganda keessa yaa'an jechuudha. Barattoonni garee gareedhaan ijaaramanii maal godhu funaanuu jechuudha. Tooftaan saniin uummata funaanuu yookaan rakkoo uummataa gaafachuun sun maal jedhama? Saampil sarvee jedhama jechuudha. Meetik kolleeshiniin akkasii san maal jedhama? Saampil sarvee jedhamuun beekama jechuudha. Gara gaafiitti aanutti yoo ceene immoo gaafiin jaaffaan maal jedha? Gara gaafii jaaffaatti yoo dhufne gaafii jaaffaan akka jedhu what does the net migration rate of -5 per thousands indicate in Ethiopia? Maal jechuudha kana jechuun bakka kanatti shaniin kun negatiiva duwwaa qaba jechuudha. Inni kun maal agarsiisaa je net migration ratein tokko gosa shallaynu calculate yoo goonu negatiiva 5 per nama 1,000 keessatti nama 5 negatiiva dhufe jechuudha. Kun maal agarsiisaa? Gaafileen akkanaatuun gaafilee baay'ee xiinxala barbaaddu jechuudha. Kun isaa dhufe net migration ratein akkamii? Net migration ratein is equal to maal ta'a? Immigrant jechuudha. Number of immigrant ta'ii irraa kaatu tana jechuudha. Number of immigrant minus number of immigrant over total population times 1000 jechuudha. Times kumaati. Kanaaf achirraa dhufe. Amma yeroo kana eenyutu irra negatiivni 5 kun akkatti dhufe sababa maaliitiif jechuudha? Sababa immigrantiin kun yookaan kan qubee kanarraa ka'u kun irra heddumaateef negatiiva dhufaa jechuudha. Yeroo kana asirra dhaabbannee maal jechuu dandeenya? More immigrants than immigrant qubee ilaaluu qabdu kana kun irraa kaa sirriitti adda ilaaluu qabdu jechuudha. More immigrants than immigrant biin ammoo high level of inward migration siin ammoo more immigrant jechuudha. Immigrant than immigrant jechuudha. Yeroo san maali kanaatu irra guddaadha jechuudha. Yeroo negatiiva dhufu is greater than what yoo ta'e jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun maal jechuudha? Uummata biyya tokko keessaa gara biyya biraatti godaanee jechuudha. Fakkeenyaaf kana fakkeenyaan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf biyyi tun Keeniyaa jedhamtu. Biyyi tun Keeniyaadha. Biyyi tun ammoo Itoophiyaa teenya tana taatu jechuudha. Itoophiyaa teenya tana yoo taate fakkeenyaaf namni garana godaanu namni garanaa fakkeenyaaf garana yaa'u jira jechuudha. Garana godaanee gara Itoophiyaa tas godaanee yoo jenne as keessaa namoonni hanga asitti godaanan kun fakkeenyaaf nama 800 yoo jenne 800 kun uummata Keeniyaa kanaaf maal jedhama? Uummata Keeniyaa kana biratti maal jedhama? Immigrantiin jedhama. Number of immigrantiin meeqa gisee jedhan 800 jedhan jechuudha. Asumatti 800 kun uummata Itoophiyaa kana bira maal jedhama jechuudha? Jedhama jechuudha. Immigrantii jedhama jechuudha. Immigrantii jedhama. Biyya sanitti as dabalamuun immigrantii yoo jedhamu immigrantiin tun ammoo biyya san keessaa gara biyya biraatti godaanuu jechuudha. Kanaaf yeroo san eenyutu irra guddaa jechuudha? Immigrantii saniitu irra guddaadha jechuudha. Uummata biyya san keessaa yaa'eetu irra guddaa ta'ee neetiin isaa maal ta'e negatiiva dhufe jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? More immigrantii isaan immigrantiidha jechuudha. Asirratti aafi waan tokkumaa jechuudha. Suuta jettanii ilaaltan takkuma jechuudha. Ergaa takkuma dabarsa. Kanaaf zaansariis si ta'a jechuudha. Gara gaafii torbaffatti yoo dabar gaafiin torbaffaan maal jedhaa? The most accurate and reliable source of population data jiru san keessa sensasii jira, sample survey jira, vital registration jira. Isaan san keessa the most accurate kan ta'e kami? The most accurate and reliable source of population data kan ta'e isaan sadeen kana keessaa kami?
A. Census method. B. Sample survey method. C. Vital registration. D. All of the above. Kamiyyattu jechuudha. The most accurate and reliable source of population data is what? Census method. Kunis maali? Baay'ee qaaliidha. Kan mootummaan lakkaa'usanii jechuudha. High cost barbaada jechuudha. High cost barbaada. Akkasumas maal barbaada? Consume time jechuudha. Yeroo hedduu nama irraa fudhata. Kanaaf dadhabbii hedduu nama dadhabsiisaa jechuudha. Dafee saffisaanis hin xumuramu. Lowiidha jechuudha. Fireena kanaa kun irra deddeebiin barbaadan kan dhufanidha. Qormaati irraa gara garaatti irraa walitti haniin guure ta'uu isaati. Gara gaafiitti itti aanutti yoo dabarre gaafiin 8 maal jedhama? The inclusion of all person. Karakterii seensasii san sirriitti diiteeyilii adda bahuu qabdu jechuudha. Karakteroota seensasii kan jiran san mara isaanii yuunivarsaalitii, government sponsored, predicity amaloota seensasii san sirriitti diiteeyilii adda bahuu qabdu jechuudha. Kun maal jedhama? The inclusion of all person during the census refers to maal mul'isa? Tokkoon namoota biyya san keessa jiraatanii hunda si'uma tokkotti kan hammatu, hunda kan of keessatti hammatu yookaan hunda kan lakkaa'u jechuudha. Kana jechuun indirectly hunda kan lakkaa'u kan biraan dabarre jechuudha. Maal jedhama? A. Universality. B. Simultaneity. C. Government sponsored. D. Nammoo predicity jedha. Kanaaf what is the answer? Universality jechuudha. Akkuma maqaan isaatu jiru universal jechuun maal jechuudha? Hunda kan hammatu jechuudha. Irratti simultaneity jechuun maal jechuudha? Si'uma tokkotti fakkeenyaaf amma guyyaa fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti guyyaa tokkorraa qabee hanga guyyaa 25 Janawaarii tokkorraa qabee hanga 25 haa jiru fakkeenyaaf hangana gidduutti seensasiin xumuruun qabdi yoo jedhan naannolee garaagaraa Itoophiyaan qabdu sayilan 11 maal keessattis si'uma tokkichaa sanitti guyyumaan kan keessa maal ta'a gaafa naannoo Amaaraa keessattis lakkaamaa jiru Oromiyaa keessattis lakkaamaa Tigraay keessattis lakkaamaa Kibba keessattis lakkaamaa jiru akkisan maal jechuudha simultaaniitii jechuudha. Ammoo namoota hunda qabilan dabare lakkaa'uun isaa yuunivarsaalitii ta'uu agarsiisa jechuudha. Pireedisiitiin ammoo waggaa hanganaan lakkaa'ama qayyoosan. Fakkeenyaaf seensasiin Itoophiyaa keessatti waggaa 10 deddeebi'ee lakkaa'ama. Innis maal mul'isa? Pireedisiitiidha mul'isa jechuudha. Okay, gara gaafitti aanutti yoo deemne gaafiin sadaffaan ammoo maal jedha? Which of the following is significant factor affecting the population distribution in Ethiopia? Which of the following is factoroota armaan gadii keessaa haala faca'insa uummata Itoophiyaa affect godhuu keessatti gahee olaanaa kan taphate isaan armaan gadii kana keessaa factorii isa kamii jedha? A. Fossil fuel availability. B. Industrialization. C. Climate condition. D. Internet access. Sababni namoonni maal ta'aniif faca'insi namootaa kun population distribution affected kan godhu irra caalatti uummata Itoophiyaa kana keessatti maal jechuudha? Climate condition dha jechuudha. Irra caalatti uummata Itoophiyaatti factor affect ta'uu kan danda'u factoroota kana keessaa eenyu jechuudha? Climate condition dha jechuudha. Haala gogiinsa fa'aa naannolee gammoojjiitti naannolee gaarreen gurguddootti cabbii fi haalli mijataan dhabamoo kanaatu climate condition kanaatu maal godhe factor affect population uummata Itoophiyaati jechuudha irra caalatti. Gaafiin itti aanu immoo gaafiin kurnaffaan maal jetti? What is the role of education in influencing fertility rate in Ethiopia? Rooliin yookaan shoorri barnoonni qabu jechuudha. Shoorri barnoonni fertility rate keessatti ta'u yookaan hamma dhalataa keessatti shoorri barnoonni qabu maali? Ija maal jaa? A. It has no impact on fertility rate irratti educationiin impact tokkollee yookaan dhiibbaa tokkollee hin qabu. B nammoo higher education leads to lower fertility rate. C nammoo it is increased fertility rate. D nammoo only affect women. Kun maal ta'e jechuudha? Fakkeenyaaf barnoonni akka fertility rate irratti effect qabu. Fakkeenyaaf dubartoota kan osoo barsiisanii jechuudha. Maal godha? Mala karoora maatii sanni baraa waan garaagaraa baraa wantoota hedduu baruudhaan maal godha? Hamma dhalachuu daa'ima isaa san maal godha? Control godha jechuudha. Kun maal akka inni godhu jechuudha? Fertility rate waliigalaa akka inni decrease godhu barsiisa jechuudha. Kanaaf the answer is what? Higher education is what? Leads lower the fertility rate dha jechuudha. Karaa biraatiin ammaas fakkeenyaaf barnoota keessatti umriin isiin silaa doomsaa qabdu sanillee xiqqoo ta'uu dandeessi jechuudha. Gara umrii waggaa 20 wayiitti siquu dandeessi. Kan duraan waggaa 12 faayetti 13fatti gaa'ela godhattee doomsa eegaltu gara waggaa 20 wayiitti gaafa cisiite haala kanaan fertility ratein biyyattii maal ta'a xiqqaachuu danda'a. Karaa biraatiin ammoo zammeen inni ta'e jechuudha. Karaan ijoon inni ta'e gaafa barattu hubannoo argattee maal gooti? Karoora maatii bartee daa'imman isii kana control gootee da'uu dandeessi waan ta'eef fertility ratein haala kanaan control ta'uu kan affectii irratti qaba jechuudha. Gara gaafii 11ffatti yoo dabarru okay asumaan gaafii 11ffaan maal akkana gaafilee isin baay'ee challenge nu gooti jettanii isin yaaddan jechuudha. Akkanatti dhufaa jechuudha. Gaafileen fakkeenyaaf population calculate godhuu san
foorumii kana qabateeti kan inni isinii dhufu. Foorumii kana yaaduu qabdu jechuudha. Information illee barbaachisoo ta'an as keessatti kannaa fakkeenyaaf ispeesiin natti kaatee wal cinaa kaa'e malee isaan hundinuu maali irraan gadiidhaan vertikaalii kana kaattuu dandeessanii inni kunis information kophaa adda baasaa asii asiinis information kophaa adda barsa jechuudha. Demographic indicator value total mid population uummatni waliigala waggaa meeqa ta'e jechuudha. Kana jechuudha. Asumaan total womaniin umrii waggaa 15 hanga 49 warri jiran umangana kana qaba. Total mid year female kana qaba. Gaafileen shalaggiisan bifa kanaan isin dhufu. Gaafilee kana keessaa maal isin godha? Teebilii katti isin itti kaaseetii asirraa maal isin gaafate jechuudha. Gaafilee hedduu isin gaafate jechuudha. Fakkeenyaaf mee gaafii akka inni itti nu gaafatu gara gaafitti haa dabaru. Gaafiin 11ffaan akkam jaa as keessaa maal nu gaafate jeneraal fertility reetii barbaadii nuun je. Nuti maal beekuu qabna jeneraal fertility reetiin akkami? Jeneraal fertility reet jechuun the birthday jechuudha. Amount of birth yookaan total population of the birth yookaan daa'ima waggaa san keessatti dhalatan irra dubartoota umrii da'umsaa keessa jiran yookaan waggaa 15 haga 49 kan jiran san jechuudha. Warra da'umsaa keessa jiran san baay'isuu 1,000 gaafa shalayne kaalkuleet goone yeroo finnu maal jechuudha fertility rate dha jechuudha. Nuti asirratti wanti inni isiniin jedhu kun kanaan biiziin ta'inaa jechuudha. Maaliif kaalkuleeshinii akkana herreenni lakkoofsa guddaa walii hiruuf kun kaalkuleetarriin isinii fayyamama. Kaalkuleetar qabachuu qabdu. Isin lakkoofsa kanaan jettu konfiisu ta'uu qabda. Maal isin barbaachisa jechuudha. Foormulaa kana sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Foormuluma kana qabannaan lakkoofsuma walii hiruudha. Wanni chaalenjii nama godhu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kun hundi kannamee jira jechuudha. Number of births kannamee jira. Dubartoonni waggaa 15 hanga 49 reproductive age warreen jedhaman san kannamanii jira. Sanboota baay'isuu kumaatiin baay'iftaa lakkoofsa kana walii hiruudha jechuudha. Kanaaf foormiin ittiin fakkeenyaaf akkana shalaydaa jechuudha kunoo. Gaafii 11ffaadhaaf fakkeenyaaf gaafa 11ffaaf jeneraal fertility reetiin akkamitti shalagame jechuudha. Total population of the birth or daa'ima waggaa san keessatti dhalatan jirra. Dubartoota umrii waggaa reproductive age keessa jiran gaafa kumaan baay'ifnu total births kannamee jira jechuudha. Teebilii san keessatti yoo isin garsiise tootaliin reproductive age womanidha. Lakkoofsaan hangana total birth during the year ammoo hagana kana booda kennama kana walumaa hirtee kumaan baay'isuudha jechuudha wanti addaan jiru. Kanaaf konfiisu hin ta'inaa jechuudha barbaadeeti. Gaafiin fakkeenyaaf 11ffaan akkanatti kaalkuleet gaafa goonu gaafa finnee walii hirru foormuma kanaan lakkoofsuma qofachi keessaa information barbaachisu hunda teebilii keessa kaayaa. Kana booda foormulaa qabattee jiraannaan fuutee tuma bakka buuftee sabistituut gootee deebii ta'uu lafa keessa jechuudha. Kanaaf gaafa isaan kana waliin firree kumaan baay'ifnu zaansariis waat 134 tuqaa 6 ta'a jechuudha. Foormuma kanaan dalagama jechuudha. Teebilii kana akkasitti kaaftanii akka inni itti isinii dhufu qormaata irratti kanaaf 134 tuqaa 6 sii ta'e jechuudha. Kun gaafa jeneraal fertility reetiin gaafa kaalkuleet goonu jechuudha. Age dependence rate nu gaafate ammaa achumarraa jechuudha. Age dependence rate jechuun foormulaan isaa akkami? Nuti age dependence ratein foormulaan isaa maal ta'a jechuudha. Daa'imman umrii waggaa 0 qabee hanga 14 daa'imman jechuudha. Ida'uu waggaa 65 olii irra umrii warra hojjettoota working age warra jaamson keessa kan jiru jechuudha. Waggaa 15 hanga 64 waan baay'iftaa sanboota information kun hundi nuti keessa ta'e bilisan keessa jira jechuudha. Kanaaf fudhatteetuma walitti daatee lakkoofsa kana hiruudha. Kunis gaafa kaalkuleet goonu fakkeenyaaf gaafii 12ffaatti irratti gaafa age dependence ratio shalaynu populationii daa'imman umrii waggaa 0 qabee hanga 14 jiran hundinuu information achirra jira jechuudha. Kallattumaan achirra jira jechuudha. Asirratti gaafii kanarra wanti isiniin jedhu yoo fakkeenyaaf paarsantii tan akkatti isin kannee isa tokkos keessaa fakkeenyaaf amma daa'imman umrii waggaa tokkoon duwwaa hanga 14 jiran parsantiidhaan kannee jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imman parsantiidhaan kanname kun daa'imman meeqaatu bara san keessa dhalate isin jechuu danda'a. Kana maal akkatti beektu fuutee total populationii waggaa san keessa jiraatan saniin baay'iftaa jechuudha. Gaafa fakkeenyaaf 48 tuqaa 9 akkana jechuun maal jechuudha jala dhibbaa jechuudha. Baay'isu total population of that year jechuudha. Total population of that year gaafa baay'ifte daa'imman bara san keessa dhalatan argatta jechuudha. Fakkeenyaaf wanni gaafilee akkasii sanfaas gaafachuu danda'a waan ta'eef akkasitti yaaduu qabda. Daa'imman waggaa san keessa dhalatan yookaan namni manguddoon kun yookaan namni umriin 65 olii ta'an lakkoofsaan meeqa gosa hin jee kana fuutee total population baay'isuudha jechuudha malee wanti addaa ta'u hin jiru. Kun kallattumaan hundinuu information achi keessa kannamee jira. Sanbooda kaalkuleet gaafa goonee walii hirru maal ta'a jechuudha. Zaansariis waat 118 tuqaa 8 ta'a jechuudha. Zaansariis waat 12ffaanis maal ta'a jechuudha. 118 tuqaa 8 ta'a jechuudha.
wantichi irraa si barbaachisu foormuluma qofa sirriitti qabachuudha. Gara gaafii 13ffaatti yoo dabarre gaafiin 13ffaanis achumarraa dalagamti. Asumarraa maal nu gaafate infanti mortaalitii reetii nu gaafate jechuudha. Nuti maal beekna asirraa infanti mortaalitii reetiin akkam shalagamaa qofa beekuudha. Infanti mortaalitii reetiin information akkamii barbaada? Maal faatu achi keessa kan namaa ta'uu danda'a? Infantiin fakkeenyaaf infanti mortaalitii reetiin jeneraal foormulaan isaa akkam jechuudha. Infant in the early days daa'imman osoo xixiqqoodhaa yookaan osoo dargaggeessatti hin ta'in du'an jechuudha. Irra uummata bara san keessa dhalatanii yookaan daa'imman bara san keessa dhalatanii uummata tokkoon gisee baay'isnu maal arganna jechuudha. Infanti mortaalitii reetiidha jechuudha. Information kun marti isaa maali? Achi keessa kan nama jira jechuudha. Teebilicha keessa ilaaltaa jechuudha. Ati foormulaa kana qabattee jennaan deemteetuma tootaal deezii teebilee keessaa fudhattaa jechuudha. Lakkoofsa tootaal barzii ni fudhattaa jechuudha. Fakkeenyaaf bifa reefu sanitti parsantiidhaan yoo siqannee parsantiidhaan siqannee dirqama lakkoofsaan argachuu si barbaachisees tootaal poppileeshiniin baay'iftaa jechaatiin jira. Akkasitti kaalkuleet gootee jechuudha. Kana booda lakkoofsichuma qofa bakka buuftaa gaafa waliirtu 123 tuqaa 8 123 tuqaa meeqa ta'e jechuudha. 123 tuqaa 8 jechuudha gaafa waliirru. Gaafiin 14ffalleen akkamumatti uumama kanaan wal qabatti fiiziyooloojikaal deensitii jetti. Fiiziyooloojikaal deensitii jechuun maal jechuudha? Uummata waliigalaa arabillaandiidhaa firuu yookaan lafa qonnaaf taatu firuu jechuudhaan kan dhufu sun jechuudha. Fiiziyooloojikaal deensitiin akkam shalagama? Foormulaan isaa maali? Uummata waliigalaan bakka san keessa jiraatu hiruu eenyuti jechuudha? Arabillaandiidhaa yookaan lafa qonnaaf mijjattu. Uummata waliigalaa lafa qonna isaaniitiif gaafa hirtu riizaltiin itti argattu sun maal jedhama jechuudha? Fiiziyooloojikaal deensitii jedhama. Tokkoon information kanaa guutuun isaa teebilee keessa jira jechuudha. Yoon isin garsiise tootaal poppileeshiniin ni jira. Arabillaandii kiloomeetir ulskeeriidhaan ni jira. Teebilii musan qofa keessa fayyadamta jechuudha. Foormiin inni itti isin gaafatus foormii kana jechuufin teebilii kana qormaata yuunivarsiitii Haramayaa irra jira jechuudha. Qormaatni kun qormaata yuunivarsiitii Haramayaa irraa fuudhee jechuudha. Daayirektii jechuudha. Arabillaandiin kiloomeetira iskuweeriidhaan kennamee jira. Tootaal poppileeshiniin kunoo as jira. Tootaal poppileeshiniin miidi ziirii keessa jiru. Kana booda waliin feeruudha jechuudha. Wanti chaalenjii isin godhu tokkolleen hin jiru. Akkam sodaanni jechuuf hin jaa. Uummata kun sodaatiin isinif bal'atus irraa aantanii sirriitti hordofuuf jechuudha. Kanaaf fiiziyooloojikaal deensitiin gaafa kaalkuleet goonu lakkoofsicha lamaan walii firuudha. Kunis 100 fi meeqa ta'e jechuudha. 131 qabxii 4 tahaa jechuudha. Kanaaf 130 takka tuqaa 4 tahaa jechuudha. Gaafiin 15ffaanis asumarraa maal nu gaafate? Naachuraal inkiriimentii nu gaafate jechuudha. Gaafii 15ffaan akkanatti kaalkuleetaa jechuudha. Rate of natural increment foormuluma isaa qofa qabachuudha jechuudha. Foormulaan maali? Daa'imman namoota bara san keessa dhalatan hir'isuu namoota bara san keessa du'anii irra mid population in that year. Namoota bara sana keessa jiraatanii 100 gaafa baay'innu riizaaltiin dhufu kallattumaan maal ta'e jechuudha? Rate of natural increment ta'e jechuudha. Gaafii kana irratti anis waan tokko kan inni isin dabalu fakkeenyaaf maal isin gaafachuu danda'a jechuudha. Gaafii xiinxala barbaaddu isin gaafachuu danda'a. Fakkeenyaaf akkam isin hin jiraa rate of natural incrementiin tun negatiivii yoo dhufte fakkeenyaaf yoo negatiivii dhufte biyya sana keessa maaltu ta'a jettee yaadda? Maaltu ta'e baay'inni lakkoofsa uummataa maal ta'a? Dikiriis ta'a deemuudha mul'isaa jechuudha. Karaa biraatiin ammoo deeyiz reetiin barzi reetii caaluu agarsiisaa jechuudha. Deeyiz greater than barzi reetii yoo ta'e rate of natural incrementiin maal ta'a? Negatiiva ni ta'a jechuudha. Yookaan walitti qabaadhaan rate of natural incrementiin negatiiva ta'uu ni danda'a. Yees gaafatu danda'a ni danda'a. Yoo negatiiva ta'e maaltu ta'a? Barzi reetiin xiqqaadha. Deeyiz reetiin ammoo guddaadha. Yookaan ammoo akka waliigalatti lakkoofsi uummata biyya sanii xiqqaachaa deemuu kan mul'isu jechuudha. Kun waan akkasiitii illee yaadu qabdu jechuudha irraa nama gaafachuu danda'a. Kanaaf gaafa sabistituut gooneef lakkoofsa kana hundachuma keessa teebilee keessaa kallattumaan fudhattee bakka tana kaayyatte jechuudha. Foormuluma qofa qabachuudha malee wanti chaalenjii isin hin godhu hin jiru. Kanaaf maal ta'e jechuudha? Takka tuqaa 6% ta'a jechuudha. Takka tuqaa 6 ta'a jechuudha. Kanaaf waan sodaattan hin qabu. Gaafileen akkanaa lakkoofsa gurguddaa qaban dhufnaan kaalkuleetarii dirqamanii eeyyamama. Wanni sodaattan hin jiru. Wanni isin barbaachisu foormulaa qofa qabachuudha. Kun akka tooftaalee kaamma taree hundanaa taniin isin hin jiru irraa yaaduudha jechuudha gaafilee kanaa tanarraa. Gara gaafii itti aanutti haqeenu gaafiin 16ffaan maal jedhaa? How does fertility rate in Ethiopia compare to the other regional in sub-Saharan Africa? Biyyoota Afrikaa Saharaa gadii kana wal bira qabnee yoo ilaalle fertility rate yookaan reetiin dhalataa Itoophiyaa keessatti akkam fakkaata? It is lower than the regional average.
B'n ammoo it is higher than regional average. C'n it is the same as a region or regional average. D'n ammoo has no comparison jaa. Kanaaf maal ta'e jechuudha akkuma beekamu hamma dhalataati yookaan reetiin fertility reetiin haalli Itoophiyaan ittiin jijjiiramaa jirtu biyyoota saaraa gadii kana hunda caalaa guddaadha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha baay'inni lakkoofsa uummataa saffisa guddaadhaan dabalaa deemuu kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf maal ta'e jechuudha higher fertility reetiidha qaba jechuudha. Riijinii sabsaaraan Afrikaan kaawuntirii kana wajjin wal bira qabne gaafa laallu it is what higher than other regional average jechuudha. Gara gaaffiitti aanutti jechuun immoo gara gaaffii 17ffaan maal jedha which demographic measure is often used to evaluate population economic productivity in the population. Gaaffilee baay'ee barbaachisoo ta'an qormaatilee garaagaraatiin warra fuudheeti kan inni isinii dhufe. Kanaaf maal jaa demographic measure san keessaa population maal jechuudha potential economic productivity sirriitti ibsuu kan danda'u isa kamii jaa. Kataan itti ibsuu waliif himaa deemna jechuudha. A. Life expectancy. B. Dependency ratio. C. Population density. D. Ammoo migration rate. Kana keessaa economic productivity sirriitti measure kan godhu yookaan evaluate kan gaggeeffamu jechuudha. Kan safaru eenyu jechuudha. Isaan kana keessaa dependency ratio jechuudha. Akkamitti kas godha jennee yoo yaadne dependency ratio jechuun maal jechuudha? Dependency ratio jechuun akkuma reemutti agartan san daa'imman ida'uu manguddoo waggaa 65 olii irra dargaggoota umrii working age keessa jiranii akkas baay'ifnaa jechuudha. Fakkeenyaaf dependency ratio kun xiqqaa yoo ta'e dependency ratio kun xiqqaadha jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf namoonni hirkatanii jiraatan biyya san keessa muraasaa jechuudha. Akkas jechuun biyyi san ikoonomiidhaan maali guddachuu dandeessi? Maaliif working age person yookaan dargaggoota humna oomishaa jedhaman san baay'ee qabdi waan ta'eef ikoonomiidhaan guddachuu dandeessa. Kanaaf ikoonomii biyya tokkoo productivity yookaan oomisha dinagdee biyya tokkoo evaluate godhuu keessatti demograafii meejarii kana keessaa isaan kamtu beekamaadha jechuudha. Dependency ratio dha jechuudha. High fakkeenyaaf amma dependency ratio high yoo ta'e akkas jechuun maal jechuudha? Biyyi san irra guddaan hojii malee tatteessii jechuudha. Itti aanutti dabarre gaaffiin 18ffaan immoo asumaan like subscribe godhaa. Isin hin miidhu waa tokko isin irraan hir'isu subscribe godhaa like godhaa. Fakkeenyaaf hangaan qormaata kanaaf jechuudha yeroo isin comment naa gootan dhugaa rabbii hedduu rakkadeetiin isiniin dhaqqabuun qaba jee baay'ee biizii taatee kan inni isin godhu. Kanaaf like gochuun jiraachuu keessan sun agarsiisaa jechuun barbaada. Okay gara gaaffii 18ffatti yoo dhufne maal jetti? What does the low literacy rate in the Ethiopian in the population typically indicate about the fertility rate? Literacy rate jechuun nama baratan. Low jechuun immoo namoonni baratan muraasa ta'uu jechuu kana jechuun kaansi. Literacy rate jechuun silaa namoota baratan dubbisuu danda'an barreessuu danda'an kana jechuudha. Garuu low gaafa jee literacy ratein low jechuun maal jechuudha? Namoota biyyi san yookaan naannoon sun namoota baratan hin qabaanne jechuudha. Yoo hin qabaanne ta'e fertility ratein ummata sanii akkamitti yoo yaadda yookaan akkam ta'uu agarsiisa? Low fertility rate ta'uu agarsiisa. B ammoo no correlation. C higher fertility rate ta'uu agarsiisa. D ammoo increased mortality rate kun shakkiin qabu jechuudha. Akkuma reefuun tan directly ibsine san barnoota tabaratte kasi dubartoonni yoo barsiisan akkas uummanni biyya tokko yoo barsiisan fertility rate gabbuusuu danda'a jennu sanii low literacy rate jechuun biyyi tokko utuun isii nama baratin yoo taate reeshoon hammi dhalataa ittiin dabalu baay'ee saffisaadha jechuudha. Saffisa guddaadhaan kan dabalaa deemu ta'uu agarsiisaa shakkiin qabu jechuudha. Kanaaf higher fertility rate dha. For what? For lower literacy rate region or population. Uummata saniif akkana ta'e jechuudha. Gara gaaffii 19ffatti yoo dabarre gaafiin 19ffaan maal jedha? The demographic transition model suggests the relationship between which two factors? Okay. Kun maal jedha? Demographic transitional model jira jechuudha. Innis maal agarsiisa? Faaktaroota lama wal bira qabee hariiroo isaan waliin qaban kan ibsu yaada faaktaroota lamaa kan ibsudha. Faaktaroonni lamaan san eenyuu fi eenyu jechuudhaan nu gaafate. A. Birth rate and health care access. B ammoo population growth and urbanization. C. Economic development and fertility rate. D ammoo migration pattern and cultural diversity dha. Kana jechuun akka demographic transitional modeliin jedhutti faaktariin inni wal bira qabee himu kami jechuudha. Economic development fi fertility rate dha jechuudha. Innis akkam jedha demographic transitional modeliin kun akka inni jedhu
akkuma biyyi tokko ikoonomiidhaan guddachaa deemtu fertility reetiin isaatis gabbu'aa deema. Deez reetiin isaatis gabbu'aa deema. Jee hariiroo isaan kana waliin qaban kan ibsu jechuudha demographic transitional model model akkasiiti. Faaktoriin inni lameen wal bira qabu kamiif kami ikoonomikii fi economic development fi fertility rate yookaan deez rate jechuudha. Ishoo lamaan kana wal bira qabee faaktorii lameen kana wal bira qabee hariiroo isaa waliin qaban kan ibsu demographic transitional model jedhama jechuudha. Isa dhumaati. Jajjabaadhaa jechuun barbaada. Hin sodaatina jechuun barbaada. Qormaata dhugaan dalaydanii akka ajaa'iba dalaydu sodaa tokkollee qabaachuu hin qabdanii. Sheer godhaa hiriyoota keessan kan yuunivarsiitii biraa jiru hundaafuu akka irraa baratan jechuun barbaada. Gaaffii 20ffaatti adeemnu gaaffii 20ffaan maal jedha? What is considered one of the primary reason for rapid population growth in Ethiopia? What is considered one of the primary reason for rapid population growth in Ethiopia? The primary reason sababni inni jalqabaa kanneen aannan gadii kana keessaa jechuudha. Sababni inni jalqabaa uummanni saffisaan akka guddatu jechuun baay'atu jechuudha. Lakkoofsummaa fertility ratein akka heddummaatu akka guddatu jechuudha. Akka rapid population growth uummanni baay'ina saffisa guddaan akka baay'atu yookaan akka heddummaatu sababoota godhan keessaa inni primary ta'e kamiija? A. Increase the life expectancy. B. High fertility rate. C. Immigration. D. Nammoo effective health care dha. Jarri kun lamaan keessaa hin jiranii. Increase life expectancy fakkeenyaaf maal godha? Increase life expectancy kanaa wajjin waliin qabatu jechuudha. Umrii dheerachuu yookaan namoonni manguddoon biyya tokko keessatti baay'atu jechuudha. Sababa dhukkubaatiin du'uu dhabuu namaatiin irraa ka'e jechuudha. Kun amma immigration high fertility ratein the primary dha. Primary reasoning kana immigration kunis fakkeenyaaf amma sababa biraa ta'uu danda'a jechuudha. Sababa ni ta'a garuu primary miti jechuudha. The primary reason bakka high fertility ratein jirutti population uummata biyya tokkoo saffisaan guddisuu keessatti immigration caalaa eenyutu shoora qaba jechuudha? Fertility rate dha jechuudha. Galatoomaa thank you jechuun barbaada. Kanaaf sodaa tokko malee shakki tokko malee akka dalaydan I'm sure nagaatti nagaa waliin nu haa deebisu.